bareedaa fi shiraatiin hoteelitti qophaa'ee jira. Innis galgala walaloo fi aadaa uffannaa aadaa Oromoo faashin shoodhaan qopheessanii fi walaloo kan wal qabate qophii adda addaa qophii bareedaa qopheessanii waan jiraniif viiloogii isiniif hojjechaa jira. Saniif viidiyoo kana galumaatti daawwadhaa. Namoonni chaanal kana afaan adda ta'uu ijaartan subscribe gochuun dhageessaa amma dhatti baasee jechuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa galumaatti. Hojiin har'a waliin ilaallu tokko walaloo jaaduu jedhu. Jaaduu seenaa maleekaa jannataa kuftee mana kiyya dhuftee nan yaadadha maleekaa dubartii kan irratti wal ga'ee ogummaan waaqaa martii. Ribuu qaama ishee fo'ee foon irraa buqqisee jaalala itti suphee waaqni ishee guddisee balali'aa ooltii samii tokkoffaa fi samii lammaffaa gidduu akka kanniisa naannoftee dhangaa abaaboorraa fidduu. Yeroo tokko akkas ta'e jaalala qofarraa bocamee koochoon itti rarra'ee yeroo malee kootni itti inaafan gaafa gungummiin hunduu waa'ee ishee qofa ta'ee koochoon ishee jaalala waan addeef suutarraa harca'ee suuta konkolaattee samii lammaffaarraa samii tokkoffaatti gad fagaattee samii tokkoffaarraa biyya lafaa keessaa siree koorratti of ilaalte. Halkan sa'aatiin 10 yerootti barii fi dukkanni kokkee walii wal hudhan natti dhaga'ameera fooliin shittoo jannataa sagaleen afuura dheeraa dhibbuu keessa koo guferraa yoon ilaalu dammaqee onneen koo akka warqee ramacilixee baqe. I was
Guddaa galateeffannaa hamilee kan simadhaa guddaa galateeffannaa. Guddaa galateeffannaa. Jirtu. Abbootii gadaa, dargaggoota, qeerroo, qarree, artistoota, namoota gurguddaa hedduun asitti argaa jira. Saganticha hogganfa akkasumatti fakkaanne baay'ee miidhagdu. Sagantaa guddaa kana magaalaa keenyatti, magaalaa Finfinneetti qopheessitanii qaama hedduu haala kanaan walitti qabuu keessaniif galata guddaatti isinii mala. Ulfaadhaa galatoomaa. Aadaa ofii guddifachuun, dagaagfachuun, of beekuudha. Akka mirgaattis mirga dhala namaati. Oromoon aadaa isaa guddifachuu keessatti baay'ee cimina qaba. Yeroo bu'aa ce'ii hedduu keessa darbu keessatti aadaa isaa odoo hin gatin garuu immoo qabsoo guddaa gaggeessee injifannoo erga argateen booda bilisummaa guutuudhaan aadaa isaa gaggeeffachaa, guddifachaa, babal'ifachaa, sabaaf sablammii wajjinis wal jaalalaan waliin ta'uudhaan aadaan isaa akka beekamuuf akka gaariitti socho'aa jira. Ji'uma amma keessa jiru kana ji'a fulbaanaa goobee fi shanooyyeedhaan ji'i guutuun akka ayyaana waggaatti urgaa'u fulbaanaa jala bultii qaamni irraa jalqabnee hanga irraatti miiruma ayyaana keessa jirra. Irreechi immoo itti aanee nu simateera jechuudha. Kun aadaa guddisuudhaaf, aadaa keenya beeksisuudhaaf carraa guddaadha. Carraa kanatti fayyadamuudhaan dargaggoonni gurmooftanii, waliin taatanii, wal taatanii haala miidhagaa kanaan, haala tasgabbaa miidhagina qofa osoo hin taane jaalala baay'ee keessatti mul'atuu fi dammaqinni guddaan keessatti dagaagaa mul'atu kanaan hojjechuu keessa. Ulfaadhaa naannoo gidduutti argamtaniif ulfaadhaa jennaan. አመስግናችሁ ሸኙልኝ። ለአስቸኳይ ስራ ስለሚኖርባቸው እባካችሁ እንደዚህ እንደቆማችሁ በአክብሮት አመስግናችሁ ሸኙልኝ። ለአስቸኳይ ስራ ላመጣቸው ሰገንታ አገርሲisa uffata aadaa fi galgala walaloo kanarratti argamuudhaan kantiibaan magaalaa Finfinnee ergaa dabarsaniif guddaa galateeffannaa. Asumaan kabaja guddaadhaan kan isaaniin geggeessinu ta'a. Hojiidhaaf bakka biraa deemuu waan ta'eef guddaa galateeffannaa isaanii.
Hordoftoota kiyyaa viiloogii isiniif qaade kana fakkaata akkatti bohaartan akka irraa barattan akkatti bashannantan abdii guddaan isin qaba yeroo biraa viiloogaatti akka deebinutti nagaan tura.